Badhaasa Pirezidaanshiyal Awwaardii bara 2016 konkolaataan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuutiif badhaasa kenname isin biraan geenya. Badhaasa makiinaa aanaan Gooroo Guutuu sadarkaa Oromiyaatti tokkoffaa bahuudhaan guyyaa har'aa arganne sababeeffachuun ergaa galatoofannaa bulchaa bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuu kabajamoo fi jaalatamoo obbo Riyaad Muhammad duraan dursee nageenya kiyya kan onne irraa burqee isin haa gahu. Xiqqaa fi guddaan magaalaa fi baadiyyaan dhiiraa fi dubartiin akkam jirtan nageenyi badhaadhaa alaa fi manaan maatii fi waatiin qe'een hundinuu nagaya akka taatan shakkii hin qabu. Yaa ummata keenya ummata jaalalaa, yaa ummata keenya ummata kabajamaa, yaa ummata keenya ummata wa'adaa guutuu, yaa ummata gara laafeessa ummata aanaa Gooroo Guutuu, ummata hayyuun hayyoottanii Sheek Bakirii Saphaloo keessaa bahe isin waliin hojjechuun carraadha. Isin bulchuun keenya hunda olitti abbaa carraa nu godheera. Baga gammaddan baga gammanne. Yookiin badhaasa makiinaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti tokkoffaa bahuudhaan arganne kanaaf qaamni qooda leencaa baachaa turtaniif galata addaa guddaan qaba. Kabajamtoota koree qindeessaa aanaa keenyaa, kabajamtoota hoggansa aanaa keenyaa hunda, kabajamtoota hoggansa nageenyaa fi caasaa nageenyaa sadarkaa aanaa hanga gandaatti jiru, kabajamtoota hoggansa poolisii fi caasaalee poolisii akkasumas caasaalee haqaa aanaa keenyaa hundaaf, kabajamtoota hoggansa milishaa fi caasaalee milishaa aanaa keenyaa hundaaf, kabajamtoota hojjettoota mootummaa aanaa keenyaa sadarkaa aanaa hanga gandaatti ogummaa garagaraatiin ummata keessan tajaajilaa turtan hundaaf, kabajamtoota bulchitoota araddaa fi caasaalee araddaa hundaaf, kabajamtoota gaacheena sirnaa aanaa keenyaa hundaaf, kabajamtoota abbootii gadaa fi haadholee siiqqee aanaa keenyaa hundaaf, kabajamtoota abbootii amantaa aanaa keenyaa hanga gandaatti jirtaniif, kabajamtoota jarmaalee dubartootaa aanaa keenyaa sadarkaa aanaa hanga gandaatti jirtan hundaaf, kabajamtoota caasaalee paartii fi mootummaa sadarkaan jirtan hundaaf, kabajamtoota hayyootaa fi dargaggoota aanaa keenyaa sadarkaa aanaa hanga gandaatti jirtaniif, kabajamtoota jiraattoota sabaa fi sablammoota aanaa Gooroo Guutuu kan dhiiraa fi kan dubartaa, kan magaalaa fi kan baadiyyaa jiraattan guddaa hanga xiqqaa jirtaniif yaa lammiiwwan koo kaniin maqaa keessan hin yaaminilleen ulfina guddaadhaan noof kolchaa isiniin jechaa hunda keessanuu baay'ee galatoomaa ulfina bara baraan argadhaa. Inna dubbiin oduma agaatiin bitu jaalatullee leenca malkooti saree baay'atullee. Dhumarratti badhaasni makiinaa har'a arganne kun bu'aa laffaatii keessanii waan ta'eef baga bu'aa laffaatii keessanii argattan, baga bu'aa keessan beekamtiin dabalattan. Kuni seenaa aanaa Gooroo Guutuu keessatti kan jalqabaati malee kan xumuraati miti. Beekamtiin xiqqoon hojjanne arganne kun dhaloota dhufuuf seenaadha. Kanaafuu baga abbaa seenaa taatan. Isin waliin hojjechuun kiyya gammachuu kiyya daangaa hin qabu. Kanaafuu baga abbaa seenaa taatan. Isinii wajjiin hojjechuun kiyya gammachuu kiyya daangaa hin qabu. Hojii ni jalqabne malee amaanaan nutti kenname badhaasicha arganne oliin.
beekamtiin arganne haala mijaawaa qofa waan dabalannee fi mitiin kormaatiilee fi gufuu nu danquudhaaf karaa keessa turan salphaa hin turre haa ta'uu garuu gargaarsa rabbii waa hundaa ol taheen fi rabbii gaditti gargaarsi ummataa waan dubbatee fi waan wa'adaa galame gochuun dhugoomsuun guyyaa irraa maqaa aanaa gooroo guutuun sadarkaa naannoo oromiyaatti leellifnee jirra. Kanaafuu yaa ummata jaalalaa akkuma kanaan duraatti hojii nageenyaatiif abbaa taatanii hojii misoomaatiin dabaltanii sadarkaa kanaan nu geessanii jirtu. Karooraa fi raawwii hojii nageenyaa paartii fi mootummaa bara 2016tiin sadarkaa mootummaa naannoo oromiyaatti sadarkaa tokkoffaa bahuun badhaasa makiinaa arganne jirra. Kanaafuu maqaa kiyyaa fi maqaa ummata kabajamaa aanaa gooroo guutuu hundaan baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Gama fuulduraattis hojiiwwan karoorfanne hunda karaa ariitii fi qulqullina akkasumas baay'ina qabuun akka milkeessinu abdiin isinirraa qaba. Seenaa hojjechuun itti fufa. Deeggarsi keessan nurraa addaan hin citiniin waamicha koo dabarsa. Guddoo galatoomaa kan jedhan kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa gooroo guutuu obbo Riyaad Muhammad Ussoom adoolessa 19 bara 2016 Karramillee. Makina sigate